muka hodaa kana beekta cinaasaa dhaqiitimee quncisi ilaali. Dhimma waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa kaleessa isa ture. Bara 1991 mana hidhaa galee. Akka tasaa ta'ee leestiroo hojjenna. Nama 22 ol taana. Bakka waan adda nu godhu ijoollee Oromoo kan taane kophaatti dhokannee waliin gurmoofna. Yeroo san ijaaramuun baay'ee yakka. Dirree irratti walii galla dinqatti walii galuu dadhabna nu. Rakkoon keenya wanni guddaan taansee gubbaa irratti kan barreeffamni loogoo keenya adiidha. Oromoon hodaa jalatti mari'ata. Gumaa wal kaffalchiisa. Hodaa jalatti mari'ata. Seera tumata. Daawwattoota keenya deebinee jirra. Mariin itti jirru immoo qophii addaa caffee miidiyaan sagantaa qopheeffate obbo Sanyii Dashuu pirezidaantii hundeessaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliin turtii taasisaa jirrudha. Obbo Sanyii waan baay'ee haasa'aa jirra waa'ee waldaa dargaggoota caffee kana. Waldaan dargaggoota caffee amma immoo yeroo muraasa keessatti durayyoo hundaa'uyyuu seera qabeessummaa sochii kan eegalee amma waggaa 3tti dhiyaataa jira. Yeroo turtii kana gabaabaa kana keessatti immoo amma haaromsa gaggeessaa jira. Mee waa'ee haaromsa kana waa xiqqaa nuun jedhaati kaaneefutti deebina. Galatooma ijaaramni tokko ijaaramu mul'ata qabaachuu qaba. Kaayyoo qabaachuu qaba. Galma qabaachuu qaba. Insaan kun sadeen immoo walitti dhufee mul'ata kaayyoo fi galma fi ergama isaa erga walitti fiddee seera godhattee booda tarsiimoo fi hojimaata qabaachuu qaba. Tarsiimoo fi hojimaata qabaachuu qaba. Tarsiimoo fi hojimaata yoo qabaattu kana tarsiimoon hoggaa waldaa keenya keessatti tokkoffaa waldaa keenya wanni adda godhu koomitee jedhamu miti kan hoogganu pirezidaantiidha. Hojii gaggeessitoota olaanoo jedhamee moggaafama malee koomitee olaanoo jedhamee moggaafamu. Sababni isaa tokkoffaa ijaaramni keenya federaala. Lammaffaa international cooperative society loodha kan hordofnu nuti principally addunyaa malee principally cooperative biyya tanaa qofaa miti. Sababni isaa labsiin kun labsiidha malee seera raawwiidhaan hin qabu. Seera raawwii hin baasneef mootummaan labsii baase malee yaaffatsaatsam dambi mammaraa dambi kan jedhamu hin jira. Isa san hin baasneef kanarratti raawwii qajeelcha raawwii dambii hin baasneef labsii qofa jira. Hoggaa torbaffaa isaatti garuu erga ba'e wannan kuni. Kanaaf nuti immoo principally addunyaatiin wal qabatee hoggaa deemu tokkoffaa mana mariitiin kan hoogganamuu qabu. Lammaffaa riformii gochuu qabda. Hoggaa lama lamaatiin hoggaa lama lamaan riformii goona jechaadha. Kanaaf qormaanni gurguddaan qonnamee ture hoggaa sadeen kana keessatti. Qormaanni gurguddaan qormaanni alaayis keessayis amma ajjechaa lubbuutitti kan yaalame ture. Harka lamaa sadi yaalliin adda addaa ture. Saatanaa ijaaramee kara nama 75 kan ta'an saatanaa warri faannuudha. Fantaaleyyiin kun konkolaatota nurratti dabaddabanii manatti hoggaan marsanii waan baay'ee nurratti raawwatanii jiru. Akkasuma immoo isaan immoo kanuma keessattuu immoo nyaataan bara an bare immoo maallaqni kun yaa hunda walitti naqaa maallaqa xiqqoo baankii irratti maallaqa guddaa warge keenya namni xiqqoo ishii rakkisaa ta'a. Maallaqa kana fiduu kennu irratti walitti kaane ta'u tokkoffaa maallaqni waldaan kun hambaa du'a qeerroof qarree ofii wareegamee nu har'aan nu gaheeti. Dafqa qeerroof qarree dafqa ilmaan haadha hiyyeessaatti kan maallaqa isaanii as keessaa qaban maallaqa waldaa kana irratti kan sheerii bitatanii ilmaan haadha hiyyeessaa kana qalbii mana bulteen qabeenya isaanii hoogganuun si barbaachisa. Of aarsaa of gochuuf si barbaachisa. Mul'ata kee keessatti
mul'anni kee erga dafqa ilmaan hiyyeessaa kana qofa osoo hin ta'in ilmaan hiyyeessaa walitti qabee deemuudhaan qaba erga ta'e eeguu qabda. Eeguu qabda. As keessatti amma inni agartaa ta'e tokko tokkorra kan aanu hin jiru, tokko tokkorra kan caalu hin jiru, hunduu wal qixa, hundi keenya akkuma hiriyaatitti walitti haasofna. Akkuma hiriyummaatitti walitti haasofna, hundi keenya iyyuu walitti qallanna, waliin taphanna. Rakkoo walii garuu hin hubanna. Rakkoo walii ilaallee hin hubanna. Rakkoo waliitti irratti furmaana laanna. Garuu shira dhaloonni qubee kun amma baannee dhufne kana utuu jarri keenya abbooleen keenya duratti qabatanii Oromiyaan jedhamtu hin jirtu jechuudha. Oromoon hunduu lafarra hin jiru utuu akka shira nuyi qabnu kan shira qubee dhaloonni qubee amma jirru kun qabnu abbooleen keenya hin qaban. Kanaaf Oromiyaa tursiisuu danda'an. Har'a Oromiyaa nyaachaa kan jirru nuyi nu balleessaa jira Oromiyaa. Oromoo nyaattu dhuumaa kan jirru nuyi. Oromoo nyaattu immoo jiraachuu manna Oromiyaan baddee Oromoon jiraachuu wayya. Oromiyaan baduu wayya malee Oromoon baduu wayya. Oromoo sabni yoo jiraate biyyi takka jiraatti ka. Kanaaf nu rakkoon keenya maalinni rakkoon nu qonname keessaa tokkoffaa Oromoodhuma ta'anii immoo biirootti dhufanii meeshaa hidhatanii balbala cufatanii hin dhaabdamoo dhaabduu ijaarama kan jedhu ture. Ijaarama diinagdee jettaa kaate kana fakkeessita maalidha kan jedhu ture. Har'a waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qabeenya dhaabbataatu bakka hundattuu iyyuu dhaabbachaa jira. Ijoolleedhuma keenya keessaa immoo baay'ee isaanii noo daabboo laachafee jirra. Biddeena laachuu fi dadhabnurre daabboo laachafee jirra. Waan hedduutu jira. Namni ayyuun keenya baratanii maastarsiis qabatee digiriis qabatee bakka itti kufu kan dhabu baay'eetu jira. Soorata warri bahee baay'eetu jira. Isaan sanis of jalatti qabannee hojjechiisaa jirra. Kun hunduyyuu mul'ata waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Isaan garuu siyaasa hin quufne keenya akkamitti dinagdee jettee ijaarta jedhaniitti iyyuu kan meeshaa natti baafatanii too biirootti na aggataa turanii. No ishii na ajjeesaa malee ijaaramni hin dhaabbatu. Keetis hin tuqu, kiyyas hin tuqin. Sin tuqu nan tuqin. Siyaasa kee ati deemi. Ankoo ideolojiin siyaasa miti dinagdeedha. Rakkoo dinagdee qabna malee rakkoo siyaasaa hin qabu. Kanaaf rakkoo dinagdee immoo dargaggeessa kiyya qabaman ta'eef dargaggeessa nan ijaarradha. Ati siyaasaan ijaarradhu, ani dinagdee nan ijaarradha jennee diddanii tarkaanfii fudhachuudha jedhanii dursinee tufannoo jala oolchine asumatti biiroodhuma kana. Biiroon kun balaa guddaa baate, balaa guddaa dabarse. Asumatti irraa fudhannee meeshaa 5 qabatanii dhufan 5 irraa baafannee eeyyamatti baasnee gaggeessitootuma as keessa jiraniif eeyyama irratti baasnee fi na dabalatee meeshaan nama qabadhee jiru dabalatee meeshaadhuma bitamtoota sanirraa fudhanneedha jechaadha. Bitamtoota warra lubbuu Oromoo nyaatturra fudhanneedha jechaadha meeshoonni nama qabannee jiru. Kana kan biraa kan keessaa immoo hojjetaa nuti keessaa immoo doggomaa minaamina jedhame liyyuu xiqqaa jedhame immoo himannaa nurratti banatanii hunduma hojjechaa jiru. Liyyuu xiqqaa takabbaraleenyi jedhee gahee dhaqee immoo federaala dhaqanii himannaa dhaqanii innis seerri maal jedhaadha seera feeranii kama jennee seera feeran immoo liyyuu xiqqaa balau boordiidha malee kan argatu boordii nuti jiraate boordiidha malee hojjetaan keessaa waan akkasitti addamuu qabu jedhame isaanis ofirraa gaggeessine isaan immoo gaggeeffamnu jedhan immoo ajjechaa biraatiif immoo dhufuu socho'uu ture isaas soora ofirraa qabsiisne seeranii nagaadhaan leenjii hojiidhaaf kenninu kanan wal qabate immoo waltajjii keenya nalatti waltajjii mootummaa tokko irratti affeerame waltajjii san irratti affeeramee akkamitti ijoolleen hojii akka hojjechuu qabdu lafti bal'aan lafti furdaan akka jiru harkaa qabu poontishaala gurguddaa harkaa qabu garuu itti fayyadamuu hin danda'amne lagni Awwaash bal'oodha gannaa bona yaa'a bishaan ciisaa jira akka oomishatan innaa ijoollee leenjisi jedhanii hojiidha leenjisi jedhan malee waraanaa miti hojii hojjedhaa ijoollee ka'aa jennee ijoolleen miira keessa galtee haamilee naannaatte haamilee saniin naaffaadhaan wal qabatanii waan hin taane ajandaadhuma yaa Oromoo balaa Oromoo nyaachaa jiru kana fidanii dhufanii ji'a 3 turee baanii garaajii galee saarvisii ta'ee ba'e saarvisii yoo ta'u garuu wanni kiyya gaariin wanni koo baay'een hin babbanne
wanni cabeen jiru mini cabeen jiru. Mana mala sirreessaa jechuu barbaadan. Mana sirreessaa jechaan yaa garaajii dhuma baay'ee mana sirreessaa jechaan wanti konkolaataadhaaf garaajii qofti jedhu jiru namaafisiidha. Mana hidhaa jedhee yaamu ani mana hidhaa bara kana keessatti maaliif jennaan saba kiyyaa nan hidhama waan hidhames obboleewwan kiyyaa nan hidhama ayyuuwwan keenyatidha mootummaa kiyya na hidha. Mana hidhaa hin jennee moggaasnu san bira dabarree jirra bara san darbe sirna darbe san keessatti sirni darbe sun suukaneessaadha uleetu jira si nyaata si ajjeesu baate namni gaafatu jira. Ani ammaa garuu oduu si hidhees garaa laafa si hidha. Otuu yakki sirra jiraatee irree si deebisa si gorsuuf to'annoo seeraa jala si oolcha. Kanaaf mana sirreessaa hin jedhu garaajiidhuma jedheetuma fayyadamanii sababni isaa boqonnaan argadhe jechuun hin danda'ama waan ta'eef saniin alatti gar isaan wal qabatee feesbuuka keenya gochuun yuutiibii keenya aggatuun ammarree yaalii adda addaatitu jira. Biyya alaatti irra taa'anii kan yaalatu jira. Yaalii adda addaatitu jira. Ijoolleen kana wal qabachiisee baay'isawee ijoolleen amma communication irra jiran baay'ee irra jiran communicationinis kaameramaaninis hundi isaaniitti iyyuu galata guddaa qabu. Amma humna hin qaba. Humna namaa of jalaa hin qabu. Kaameramaaniin editariin kan keenyas komishinariin communicationii keenyas manaajeri communicationii keenyattis bilchaatota hubattoota loluun naaf lolamu loluunis maaliif nuun loleen jedhan sababa loleef qaba jedhamu ni fudhatu itti ilaalu inni eegumsa godhu feesbuukis maalis qubeerrees barreeffamas maalis sanyiin akkuma beekamu anan aladhe finfinnee anan guddadhees asuma yeroo baay'ee isarratti wanni jedhu oromiffaa qubee gudeeda qubee irratti baay'ee qeeqamnu turan. Amma garuu erga mana garaajiitii ba'ee erga rifoormiin kanattu kaffale wanni jijjiiraa jirruuf gaggeessitoota bakka hundatti wanni rifoormii gochaa jirruuf rifoormii keessa rifoormiin hoo jiraate nama ciccimaatu dhufa nama ciccimaa dhokateetu ba'a. Fakkeenyaaf ifa manaa godheeti atumtuyyuu rifoormii keessa dhufte. Rifoormii keessa hoo baatu. Rifoormii dhugaa goggodhatti nama voolantariidhanis beekumsaanis dandeettiidhanis qacarriidhanis fudhattee hojjechiifachuu dandeessu mul'ata si gargaaruu danda'u baay'ee argatta jechaadha. Rifoormii hin taane wanni tokko achumatti shaaggatee ta'a waan ta'eef hojiitti hin hojjetamu waan ta'eef rifoormii wanni barbaachisummaan isaa biiroo keessaa kaasee bifa kanaan bu'aan rifoormii fide salphaa miti jechaadha. Salphaa miti waan ta'eef ammas itti deemama. Gaafa bulii tokko ji'a torbaffaa jiddugala egzibishiniititti galma egzibishiniititti sadarkaa magaalaa Finfinneetitti miseensota jiran hunda isaanii hin mariisisna. Caata akka jalatti rifoormii godhanna. Seektara kilaasteraan hidhanna. Kilaasteraan godhannee hojiitti galuu qabama. Amma sadarkaa magaalaa Finfinneetitti hojii baay'ee hojii gurguddaa waan gurguddaatti galuutti jirra. Kutaa magaalaa 11 keessatti iyyuu ijaaramni mootummaan amma ijaaraa jiru manneen daldalaa jiru magaazanoonni jiru suuqonni jiru jiddugali gabaalee baay'eetu jira. Isaan san irratti olaantummaadhaan caffeen olaantummaadhaan fudhatee deemuudhaaf dargaggeessa kilaasteraan balbala 5 irraa iyyuu ijaaree analaatiif kan keessaa walitti ijaaree gaggalchuun ramaddii goggodhee hojii irratti ramadii galchuun dirqama murteessaadha. Kanaafuu bifa kanaatiin deemna. Gaafa 13 ji'a 9ffaa 2015 barkumeetti qopheessaa kan jirru miseensi Oromiyaas kan jiran Finfinnees kan jiran biyya alaas kan jiran akka hirmaataniif waamicha dursinee dhiyeessina. Qophii haala dureedhaa baay'ee keessa jirra socho'aa jirra waaqni nu gargaara. Kanaaf rifoormiin anarraa'u kaasee anarraa'u calqabee rifoormii ta'uu barbaachisaadha taanaan anumtuu rifoormii ta'ee mul'anni koo akka ce'uun barbaada malee mul'anni koo anaan kan ka'e dadhabbii kiyyaan kan ka'e mul'anni koo akka hafu wannan hin barbaanneef mul'ata kana kan ceesisuu danda'u baay'eetu jira waan ta'eef
ba'uu qabu, qophaa'uu qabu. Filannoon hin jira tarmii qabna. Yeroo lamaadha filatamuu qabu jedha pirezidaantiin harka lamaadha kan filatamuu qabu. Harka tokko filatamee hoogganaan jira. Amma waggaa lama naafa. Ishee waggaa lamaan tana akkuma ta'u ta'ee oolmaa hojii karoora hojjetame dhimma mana jireenyaatti irrattis dhimma daldalaatti irrattis deebii lallaadhee hojii irratti lafatti gadi bubuusee filannoo hin gaggeessina. Filannoo san irratti immoo yoo carraa miseensonni keenya na laatanii na filatan nan tajaajila. Caalmaan isaa ta'anitti deema caaffee mandara and kan jennee mandara tokko jennee kana mandara lama mandara sadi mandara afur jennee mandara shan jennee itti deemna. Yoo immoo filatamne han bakka koote filatamu reformiidhaan kan filatamu san duuba utubne wal gargaarre ceesisna jechaadha. Kana fakkaata karaa reformiitiin wal qabatee. Galatooma reformii yookaan haaromsa jechaan egaa milkaa'ina kan fidu, ce'umsa kan fidu, umurii kan dheeressuudha. Umurii kan dheeressu gaafa jennu risaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Risaanii baatii 3 of haaromsa. Haaromsa sana keessatti waan ammas hin kaastan rakkoo gurguddaa keessa dabaratan akkuma sana risaanillee rakkoo keessa darbaa biikii isaa yookaan ilkaan isaa kana dhagaa rukutaa koochoo isaa kana dhagaa kattaatti galee ofirraa caccabsee dhiiga harcaaseetu umurii waggaa 30 haara dabalata. Akka haaraatti dargaggeessa ta'ee bahaa jecha. Kanaaf riformii kana keessatti bu'aa hedduu darbuu keessan nu kaaftanii jirtu. Kun immoo jijjiirama fuulduraatiif milkaa'ina guddaaf akka karaa banuu agarsiisa. Galatoomaan jedha. Kanaaf mee caffeen egaa haaromsarra boodas ittuma fufa. Gara fuulduraatti karoorri caffeen qabate maali? Waldaan dargaggoota caffee kun garamitti deemaa waan jedhu dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaaf akka nu kaaftaniin barbaada. Galatoomi caffeen eessaa karamitti an jedhu qabate caffeen eessaa karamitti caffeen mandara daangaa addunyaatti deemuu qabdi. Mandara kaatee addunyaa magaalota dorgoma waan hundaan ga'umsate. Caffee miidiyaa televezyiiniin godhanna jechaa jirra. Meeshaalee duree ta'u hundaa guuttannee jirra. Eeyyama insaarraa isaan dirooniidhaafis diroonii bitnee jirra garuu bitamu malee eeyyama barbaachisa. Dirooniin qofti waan godhu. Miidiyaa bitachuu qabna baanachuu qabna. Miidiyaan humna guddaadha mootummaa Afraffaadha jedhamee yaamama beekama. Miidiyaa banachuun dirqama murteessaadha. Caffee baarinaa reesturaantiidhaan amma tokko jennee kan jalqabne hin jira. Lama jennee itti fufna. Ceene Afrikaarra, Eeshiyaarra, Irooppirra yoo dorgomuu danda'e dargaggeessa Oromoo bal'inaan nuu jalatti fudhannee deemne aayyuuwwan keenya baannee hoo deemuu dandeenya. Mari'achaa, qalbeeffachaa, karoorfachaa, hojii karoora qabu, hojii milkaa'ina argachuu danda'a jennee karoorfannu hojjechuu dandeenya. Injifannoon karaa hundaanuu ni argama. Ni argama. Rakkoon mana jireenyaa jira dargaggeessa keenyarra eeyyan. Dargaggeessa Oromiyaa keessa jiraatus ta'e dargaggeessi magaalaa Finfinnee keessa jiraatus rakkoo mana jireenyaa qaba. Oromiyaa irra fakkeenyaaf Oromiyaa keessa dargaggeessi jiru mana ijaarrate ta'a. Mana ijaarrate malee lafa inni hin horre. Lafti kan abbaa isaati kan haadha isaati. Keeyyata seeraa biyyattii Itoophiyaadha Federal Mangisti kan jedhamu kanatti boqonnaa 41 irratti lafti kan mootummaa fi kan uummata qabeenya walooti jedha. Akkasumas immoo gadi buusiqxee immoo laalte namni tokko dhalatee waggaa 18 booda lammummaadhaan kaarii 75 argachuu qaba jedha. Kana dhugumaan sabni keenya argatee jira. Seerri kun fayyadee jira saba keenya jette hiyyeessaa miti dureessatu itti fayyadamaa jira. Magaalaa Finfinnee yoo fudhatte fakkeenyaaf kaarii 250 hin bittaa yoo ta'e liisiidhaan kaarii 50 kan zeeginna taatitti sii dabalama.
kaaree 200 ta'a jechaadha. Maakilitii tokko jira. Sooressa tokko jira. Maakilitii lama nama 5 kennee deema. Tokko 10tti baay'ise. Tokko 100tti baay'ise. Tokko 50tti baay'ise. Tokko immoo lamaan fudhate san awwaale ol kaa'e. Yoo deebi'ee dhufutti lamuma saniin eege. Maaliif hundaadhaan gaafannaan hin ta'e. Inni oduumaatti hin hojjetin maakilitii lamaan kennameef san arjoomameef san ittiin hojjedhuti hoggaa kanatti deebi'uun dhufutti bu'aa isaan laala jedhee kan ture san lamaan san akkuma jirutti awwaalee eege. Deebi'ennaa dhufee gaafatutti ati ammamin geejji atammanaan jedha. Ati hooyi jennaan kinooti akkuma natti kennitettan ol kaayee jedha. Akkuma natti kennitettan lafa kaayee siin eegee jedha. Maali jennaan gooftaa koo jedha. Duruu siin sodaadha. Waan kana immoo hin balleeche hin kasaare ittuu na balleechita jedheetanii jedha. Akkasii tole kaasirraa fuudhuu danda'aa jedheen. Keeti miti gooftaa koo as kenni jedhee lamaan san irraa fuudhee eenyuudhaaf kenna? Isa baay'ee qabu saniif dabalee kenna. Kan hin qabne irraa kan qabuuf maal godhama? Dabalama. Kuni macaafa qulqulluu irratti kan barraa'ee jirudha kun. Jechi nama siin jedhu kun macaafa qulqulluu irratti jira. Bakkeen sunii fi bakkeen keeyyata seeraa biyyattii Itoophiyaa kanarratti bakkeen amma sii tuqee suni wal fakkaatti natti fakkaata. Wal qabatti natti fakkaata. Sooressaaf malee hiyyeessaaf lafti hin kennamu kan jedhu natti fakkaata ture. Ishii kanaadha kaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala faajji'ee soqee aarsaatti kaffalamuu qabu hunda kaffallee baasii baasuu qabnu hunda baasnee seera qabeessan labsiif seeraaf heeran deebii argachaa murtii murteeffachaa cufaa mootummaadhumaafuu fakkeenyaaf ta'aa dhufnee kan jiru jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa kan ijaarsa mana jireenyaatiin wal qabatee maaliidhaan wal qabatee wanna jiru hundaan wal qabatee deebii yoo deebise caffeen dhiyeessaa karamitti kan jedhu san caffeen mul'ata qaba, kaayyoo qaba, ergama qaba, galma qaba. Galmi isaa sun sadarkaa addunyaatti International Cooperative Society irratti pirezidaantii ta'uudha. Liigii gamtaa Itoophiyaa National Cooperative Society liigii hin dhaabne yeroo dhiyoo. Liigii jechaan liigiin paartoleetii fi liigiin hojii gamtaa garaagarummaa qaba. Diinagdee qofa irratti liigiidhaan ijaarama. Waldaan gamtaa. Namni tokko hubannoo kan hin qabne liigii yoo jennu caasaa mootummaa diiguuf deemaa jira mootii jedha. No walitti hin dhufu. Walitti hin dhufu. Liigiin kan siyaasaa kophaatti jira. Liigiin hojiidhaa kophaatti jira. Labsii kana keessattis jira. Seera addunyaatti irrattis jira liigiin. Kanaafuu bifa kanaan kan deemamu. Kanaaf caffeen sadarkaa biyyaatitti qofa dhuftee sadarkaa addunyaatitti olaantummaa ishee qabannee faajjii mataa keenya biraandii mataa keenyatiin alaabaa mataa keenya faarruu mataa keenya baafannee miidiyaa mataa keenya banannee diinagdee guddaa warraansa diinagdee saba Oromoo jedhamu Oromoo qofa saba Itoophiyaa warraansa diinagdee Itoophiyaa jedhamu qabannee ilaalcha Itoophiyaa jedhamu qabannee deemna malee ilaalcha Itoophiyaa jedhamu mati nuti. Itoophiyaan fi Itoophiyaan tokko mati. Nee wanti chalnu isa. Ilaalchi Itoophiyaa kan jedhamu tsinfiisi godha. Itoophiyaa tanan fantaalesummaatti si galcha. Itoophiyaa hin jedhamu maqaa miti maqaa Itoophiyaa hin jiru maqaa dubartiiti miti Itoophiyaan
Itoophiyaa jechaan immiyyee kan jedhamu sanii wal qabata. Immiyyee Itoophiyaa, immiyyee Minilik, immiyyee Qibirxisoo wajjin wal qabata. Itiyee kan jedhamtu. Yii jechuun hin qabamu Itoophiyaadha. Smooliif kaapitaalii leetariidha fayyadamta malee kaapitaalii leetarii fayyadamuu qabda malee smool leetarii fayyadamuu hin qabdu. Kanaaf Itoophiyaan dhuguma Itoophiyaadha bakka. Amma sadarkaa Itoophiyaatitti hojjechaa jirra malee sadarkaa Itoophiyaatittis miti kan hojjechaa jirru sadarkaa naannoo tokkootitti qofas miti kan hojjechaa jirru Itoophiyaa jedhamtu san hojjechaa jirra. Kanaafuu olaantummaa to'annoo gabaadhaa magaalaa Finfinnee keessatti kan mirkaneeffachaa jirruuf qabannee kan jirruuf bakka baazaariin jiru hundatti kan caffee mul'ateef Itoophiyaa waan fakkaannuuf Itoophiyaa mul'anna malee Itoophiyaa hin mul'annu nuti. Itoophiyaa fakkaachuus hin barbaannu ta'uus hin barbaannu. Itoophiyaan garuu guddoodha. Itoophiyaan guddaadha. Itoophiyaa jechaan waan guddaadha. Itoophiyaa jedhamu moggaafama uummanni Oromoo moggaasedha. Abisiiniyaa irraa waggaa gara Itoophiyaatti dhufu Oromootu akka isaa ta'utti biyyatti hundeeffate. Itoophiyaan kan Oromooti. Itoophiyaan kan Oromooti. Moggaafama Oromooti malee Itoophiyaan Abisiiniyaa irraa miti kan dhufte. Abisiiniyaadha turte Itoophiyaan. Itoophiyaa dur jedhamanii dura Abisiiniyaan warra Abisiiniyaati. Maaramii kan jedhamu Abisiiniyaa jechaan Israa'eel irraa niititti dhufteedha. Qaadimaayi Minilik innaat nechi Abisiiniyaa hin moggaasu. Amma qaama moggaasuu dandeessa. Abisiiniyaan Israa'eel irraa dhufte Abisiiniyaa jedhamti jedhanii moggaafatan Itoophiyaa. Itoophiyaadhaan dura Abisiiniyaadhaan dura maal ture yoo jette Kuush Mandar jedhamti. Mandara Kuush jedhamti. Akka mandara takkaatti lakkaa'amti ture. Abisiiniyaadhaan dura Kuush Mandar kan jedhamu amma isatti Suudaan makata Itoophiyaa jala turte. Keeniyaa makata Itoophiyaa jala turte. Gibsi makata Itoophiyaa jala turte. Ollaan nu marsee jiru hundi isaa Yemen dabalatee Itoophiyaa nuti turan. Abisiiniyaan erga dhufeedha. Kan sanis achi kutee baase, kanas kutee baase, sanis kutee achi baaste Abisiiniyaa jedhamti. Turteeti boodanaadha. No an jedhamu kana inna qooqni sabaaf sablammoota bara aga'oon mootummaa ta'ee turetti afaan uummata Itoophiyaa afaan aga'oo ture. Waggaa 110 afaan Itoophiyaadha. Afaan hojii federaalaa agaa'if. Har'a agaa'if akka naannootti ittiin dubbatama. Akkuma godina isaaniitti iyyuu dubbachaa jiran. Afaan hojii isaanii afaan Amaariffaati. Qooqni akkamitti qooqa nyaata kan jedhamu kana ilaaluu qabnaa jechuudha. Hin ta'u jenneetti Abisiiniyaa kana hin ta'u jedhamee waggaa 65 ol waggaa 260 ol Abisiiniyaa jedhamtee yaamamte beekti ture. Waggaa 265 ol. Amma erga Itoophiyaa jedhamu jalqabnee waggaa 500 taanee jira. Waggaa 500 kana keessatti Abuna Phexrosis Itoophiyaa jedhamee du'e. Abboon Liiban Cuqqaalatis amma Naawwee jedhamee guyyaa gaafa 5 kabajamu kunis abboon Liiban kan Cuqqaalati. Abboon Liiban faadha. Itoophiyaa kan jedhamu kana kan fiduu danda'a. Kanaafuu Itoophiyaan kan Oromooti. Oromoon yeroo marasaa kiyya kan jechuun keenya jennee kan isaa kan ta'e kana kiyya jedhee qabate ittiin diina mo'achuu kan qabu kiyya kan isaa kan ta'e kan kiyyaa moti jedhee ofirraa dhiibeet of balleechisiisuudhaatti xiyyeeffannaa amma yeroo ammaa kana. Akkasumatti fakkeenyaaf Itoophiyaa erga tuquun keenya hin oolle Itoophiyaa erga tuqne faajjiin alaabaan Itoophiyaadha magariisa miti keelloodha bicaadha rangadee bicaa qayyi jedhama miti exactly sirriidha nu ilaallata kallattiidhaan nu ilaallata keenya innis sababni keenya jennuuf fakkeenyaaf noodhaaf waadaa galame miti noodhaaf lammaffaa lafa kana maaliin hin lolu bishaan lolaatiin hin rukutu hin balleessu kanaaf mallattoo waadaa kiyyaa kan ibsu jedhee
wannoo kana diriirsuu danda'a. Sabbata waaqaa jedhamu kana diriirsuu danda'a. Sabbata waaqaa kana waggaa diriirsuuf waaqni kaabarraa kara kibbaatitti hin diriirsine. Ba'arraa kara kaabatitti hin diriirsine. Lixarraayis kara kaabatitti hin diriirsine. Waaqni kan diriirsuu fi danda'e bishaan laga Abbayyaa wajjiniin wal qabata. Lixarraa karamitti ba'a? Sabbanni waaqaa lixarraa kara ba'aatitti ba'a. Addeecha fi biiftuu wajjinne. Kanaafuu Aroongaa Deemii Caaqayyiinis keenyuma wanni keenya hin taane lafa kanarratti tumtuu hin jiru. Ofirraa kennine malee. Egaa kanaaf waldaan dargaggoota caffeedha akka Itoophiyaatti hojjeta akka addunyaatti dorgomaa ta'uuf deema mul'ata guddaa karoora gugurdaa jajjabduu kan qabu jechaadha. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan caffee miidiyaadha sagalee gamtaati. Turtii muraasa booda walitti deebina. Daawwattoota keenya deebinee jirra kan daawwataa jirtan caffee miidiyaa sagalee gamtaati. Turtii obbo Sanyii waliin taasisaa jirru hin xumurre qophii keenya kan ittiin goolabnu immoo dhaamsa dargaggootaaf uummata biyya kanaatiif walumaa galatti immoo jaallattootaaf hordoftoota miidiyaa keenyaatiif dhaamsi isin qabdan maali kanaan haa goolabnu. Kabajamtoonni fi jaallatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatii fi akkasumas kabajamtoonni fi jaallatamtoonni hordoftoonni caffee miidiyaa kan ta'an martuu isaaniitiyyuu bakka jiranitti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo marasaa hojii maaxaafsaatiif tarsiimoo isaatiif akkasumas riiformii haaromsa isaa cimsee kan itti deemuu fi akkasumas kaayyoo keessanii fi kaayyoo keenyas mul'ata keenya martuu isaa walitti qindeessinee firoomsuudhaan warreen qotishaala dandeettii muuxannoo adda addaa qaban warreen humna qaban adda addaa joornaalistoota keessais warroonni adda addaa keessais hammachuudhaan yeroo dhiyootti miidiyaadhaan isin bira hin geenya miidiyaa mataa keenya hin banannaa inni hundeeffannaa fixaas jirra. Kanaaf kabajaan obsaan eegdu akkasumas kaayyoon keenya inni iccitii guddaa qabatee jiru sun hundisaatiyyuu lafarra gahaa jira. Mul'anni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa aadaa isaa deebisifachuu aadaa sabummaa isaa kabachiifachuu afaan isaa kabachiifachuu fi akkasumas immoo waan barbaachisu miseensummaa isaatiif waan akka waldaa isaatiitti miseensa isaatiif fayyadamummaa barbaachisummaa isaa ta'e martuu isaatiiyyuu kabachiisuu fi eeguudha. Akkasumas immoo egaa sabni tokko ijaaramu saba keessaa ijaarama sabummaadhaan Oromoodha akka Oromummaa keenyattis waan barbaachisaa ta'e karaa hundaaniyyuu ni deemna. Hojii qofa irratti akkasumas ijaaramaa fi aadaa keenya irratti qofaadha ijaaramna. Tokko keessan warreen samoona darbe kana irratti gaataa wajjimbirii walii gadi fiffiigichoo magaala keessattis ta'e biyyattii keessattis amantaadhaan wal qabatee ture irrattis wal qabatee maa gadi baatanii dubbachuu dadhabdanii warri jettanii namni tokko barreessaa turtan ifama nu godha boruuf iftaanis wannoota akka kanaati irratti nu eeginaadha. Waan akkasii keessan seenu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa amantaa eenyummaati irraa bilisa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa siyaasa eenyummaati irraa bilisa hojii fakkeessummaa fi miti kallattiif kallattiidhaan dhugaadhaan dhuunfaa kiyyaan ani amantaa barbaade qabaachuu danda'a dhuunfaa kiyyaan ani siyaasa barbaade faana deemuu danda'a gaarii hojii immoo akka waldaatitti waldaan eenyummaa irraa hin tumsu eenyummaa irraa hin cimsu waan gochuu qabnu hundasaa akka eenyummaa keenyatti akka dhuunfaa keenyatti ni sochaana. Miidiyaa warri qabu hundi isaatiyyuu waan tokko irratti roobuudhaan waan tokko irratti duuluudhaan rakkoo gurguddaa uumama malee nageenyi gurguddaan hin dhufu waan ta'eef rakkootu gurguddaa qaba malee nageenyi gurguddaan qabu nageenyi tokkoof tokkuma nageenyi hangafa hundaati. Kanaaf jabaattanii cimtanii tokkummaa keenyaa cimsinu kaayyoon keenya galma ga'aa jira. Galata Rabbii waan hundaafuu waan injifattaniifis waan irra dhaantaniifis hundi keessaniyyuu waan irra dhaanneefis hundi keenyayyuu gaafii bubbulees deebii haala tokkoon ta'in dhaataan deebi'aa tureefis baga argattanii
baga walumaan arganne jabaadha sagantaa biraati irratti immoo yeroo biraati irratti immoo eeyyama isaanii yoo ta'anii nu affeeruu danda'an awwal agarru ta'ana wajjin galatoomaa horaa bulaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa turtan caffee miidiyaadha. Qophiin keenya addaa kunis immoo kan irratti xiyyeeffate caffeen eessaa garamitti haaromsa yookaan riiformiin inni gaggeessaa jiru immoo akkamiin deemaa jira, gara fuulduraatti maal fakkaata kan jedhu ture. Obbo Sanyii waliin turtii kan gochaa turre qophichaa qopheessee kan isinii dhiyeessaa ture Anbayyanaa Taaddasaa Magarsaati. Yeroo biraa qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Horaa bulaa deebana.